dhiirti dubartii jaalatan malee dubartii isaan jaalatuun filatan. Akka obbolummaatti itti siqatta. Akka obboleettiitti itti gaafatti siqattee jette dhiirri kun laalcha keessa si galchaa deema. Ta'onnee isaa mootee inni jaalatee onnee isaa guutamte gaafa dhufu ishii tana dhiisee deemuu nafan qabu. Itti yaadu eegala. Amma fakkeenya yoo fudhatte bultiin dhiiraan ijaaramtee fi bultiin shamarraniin ijaaramte garaagarummaa guddaa qabdi. Lubbuu tiyyaa an ija tiyya yeroon cufadhee si qofaatu natti mul'ata. Ija tiyya yoon banadhees suma qofaan arguudhaan fedhiinti. Emoon isaan beekuu qaban dubartiin yeroo hedduu akka sooftiiti. Tooftaaleewwan adda addaa itti fayyadamu jira. Ati hin beekta waan kana. Dubartiin haga feete yoo jaalatte jaalala amata 40 osoo dhukeessitee jiraachuu ni dandeessisa. Daawwattoota keenya sagantaan keenya dafee akka isin bira dhaqqabuudhaaf subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasumas namoonni xalayaa jaalalaa qabu. Waan irraanfattee jira. Please subscribe, share, comment, like. Kan biraa immoo xalayaa jaalalaa argachuu yoo barbaaddanii lakkoofsa keenya kanaan nu argachuu dandeessu. Atiya jalaleetu kanarraa fagoo jirtu. Atiya jalaleetu kanarraa fagoo jirtu. Ulfinaaf jaalalaa kee dhufte nan gargaartu. Narraan fagaatini naaf dhiyaadhu ati. Narraan fagaatini naaf dhiyaadhu ati. Jaalalti garlaamiin yoo jiraate tolti. Jaalalti garlaamiin yoo jiraate tolti. Gar tokko yoo taate mudhii nama kutti. Gar tokko yoo taate mudhii nama kutti. Madalin jalala Adiye Garla menitola Adiye Koba kurakacha Adiye Innu fulankicha Innu fulankicha Kobabad Innu fulankicha Kobabad demutiracha Nakotu situ nakoricha Arra sirbi namatti mi'aawa. Nashaata keessa galle irratti Akkam jirtan daawwattoota keenya kan 4X Entertainment qophiin keenya akkuma beekamu qophii qara jaalalaati. Akkasimi qophii qara jaalalaati moo qablaati biro? Qaruma jaalalaati. Sanuma qablaati jijjiiramne. So qophii qara jaalalaati wajjin gaa waa'ee jaalalaa waa'ee seenaa kan miidhames kan hin miidhames kan milkaa'es qabanii kan isiniif dhiyaannu an dhiyeessitu Assoomuu Dassiree. Ani immoo isaa Zeenootii sagantaan keenya qara jaalalaa akkuma beekamu onni jaalala miidhamte kan itti wallaannu jaalala fala dhabde immoo akkana sana jennee kan falatti barbaannu fi yaa arra jaalala milkaa'e jaalala dardarri tokko dubara takka ibsatee dhiyaa qabannee isin dhiyaannee jira arra guutumaan guututti dura raagalee haga dhumatti gammachuu fi jaalala haasoo dhufne. Walirraa fagaataniiti jiru bakka siin jirtutti jaalala siidhaaf qabu akka ajaa'ibaatti. Keessattuu wanni seenaa isaa keessaa nabbareedi maal beeka? Yeroo waa'ee ishii taa'ee barreessu akka waan ishii wajjin haasawaa jiru natti fakkaate of dagadheetan ishiin akkana bira jirtuttiin ofitti haasawaa. Yaa namni tokko immaaj goota gaaf tokko nama tokko wajjin gaafa jiraattu namni sun yoo sirraa fagaatee jedhee akka waan si bira jirtuutti wajjin mari'achuu wajjin dubbachuu jaalala kanafaa akka kanaan dura wajjin godhaa turtetti yeroo sirraa fagaattee jirtus namni sun bakkuma sana jira jechuudha jaalala walitti jira waan ta'eef guutummaan guutuu osoo seenaa sana dhaggeeffannee walitti deebinee akkam jetta. Baay'ee bareeda. Akkam jirtu 4X Entertainment nageenyi koo kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti naa qabu jecha maqaan kiyyaa Saalim Ahmad jedhama. Godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Kommonaati. Ani jaalallee takkan qaban ture. Naman hedduu takka jaalladhu. Anaa fi ishiin akka carraa wal barre. Garuu amma akka carraa jireenyi gargar nu baasa. Akka yaada kiyyaa harkinaaf hin katabu. Barreessuudhaaf iyyoon yaalu garaan obsanaaf hin laatu. Yeroo ishiin na cinaa jirtu sanitti an guutummaa fi gammachuu qofaatu natti dhaga'ama ture. Ammallee sanuma.
yeroon ishiin na waliin dabarsite sun akkan ishii dagadhuu fi akkan nama biraatiin waliin hariiroo jaalalaa uumu naaf hin ayyamu. Carraa kana naaf kennuudhaafis gammachuu guddaan qaba. Akkasuma galata na biraa qabdu yoo naaf hayyamtan haadha gammachiisittan dubbachuu fedha. Gammachiis jechuun maqaa ilmoo teenyata fulduraa osoo hin taane ana argatuun ishii gammachuu qofa waan godhuuf abbaa gammachiis naan jette. Anilleen akkasuma haadha gammachiis. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkami nagaanaaf qabdaa? Hagam takka an silaasitti dubbatuu danda'ee hagan si yaade. Lubbuu tiyyaa an ija tiyya yeroon cufadhee si qofaatu natti mul'ata. Ija tiyya yoon banadhes suma qofaan arguudhaan fedhiinti. Ati ana cinaa jiraachuu baattus akka waan naan marsitee jirtuutti natti dhaga'ama. Onneen tiyya deddeebitee sekondii haga daqiiqaatti akka tokko taanu barbaadde. Jaalala tana abbuma achiin akka kiyyaatti namuu kas jaalatu hin jiru. Sababni isaas ati isaan cinaa waan hin jirreef ansi dagachuu hin danda'u. Ansi dagachuu hin barbaadu. Ati tiyya jiruu tiyya guutuu sin jaaladha. Haga du'aa dabalate lubbuu tiyya akkuma duraanii san yeroo salaataa bilbila kee nin eega. Dhaamsa kee kan ka'ii salaatinaan jettu san haadha gammachiistiyya ergan kiyya akka si bira gahuu abdiin qaba. Akkasuma deebi'ee akkan si argadhullee gammachuu guutuun qaba. Rabbiin wal nu haa agarsiisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alhamdulillah. Dhugaa Rabbii yeroon amma ishiin haasawaa ture sanitti akkan kophaatiyya dubbataa jirutti natti hin dhaga'amu. Yeroo waa'ee ishii yaaduu hanga kophummaan natti hin dhaga'amu. Hardhas borus fuulduraafillee haga dhumaatti. Dhaamsa kiyyaa asitti xumuruuf yerootu na dirqa. Galata hamma hin qabne Rabbii kiyyaa. Itti aansee Forex Entertainment sagantaa qara jaalalaatiif guddaa galatooma. Ergaa tiyyaa akka isii qaqqabsiiftanuu abdii guddaan qaba. Dhimma onnee. Egaa daawwattoota keenya seenichaa obboleessa keenya dhaggeeffattanii walitti deebinee jirra. Isin yoo namni akka isatti jaalala dhugaa jaalallee isaatiif qabu kan bifa kanaan ibsatu yoo ibsatan maal isiniif fakkaata? Obboleessi keenya kun immoo seenaan inni jaalallee isaatii qabu haala inni itti ibsate maalirraa hubattan maalirraa fudhattan isin jalaarra maal jettanii osoo hin taane seenaa kanarra maal irraa fudhattanii waan fudhachuu keessatti jaalala halaalaatiin namoonni rakkachaa jirtanu jaalalli eessattuyyuu numa jirti hin dulloomtu namni sun lamaan wal haa jaallatu malee walirraa fagaattis akka waan wal bira jirtuutti kanatti waliin mari'attu kanatti jaalala waliif ibsitu jira amma abbaan seenaa keenya gaafa isiidhaan dubbatu yookaan xalayaa barreessu akka waanan isiidhaa wajjiniin dubbataa jiruutti waan isiin biraa jirtu natti fakkaata jedha. Kanaaf walirraa fagaachuun baay'ee jaalala waan hir'isu natti hin fakkaatu bakka tokko ta'u malee parsantiinsaa hanga ta'e wayii jiraachuu danda'a garuu dhugaadhaan wal jaallatta taanaan hangam walirraa fagaattuyyuu bakki nama sanaatiif jaalallee ati nama sanaaf qabdu bakkuma sana ta'a jechuudha. Dhugaadha. Namoonni keessattuu jaalalti dhugaa gaafa isaan qabdii jaalallee isaaniitiif jaalala ibsatan akkaataa sadarkaa akkaataa itti nama saniif gahaasii ta'uu dhabee jechoonni ati jaalalaati jettuun kun jechisin jaaladha. Jettuun kun nama saniif gahaa ta'uu dhabe akkaataan itti ibsitu si jalaa galee ofuma keetiifuu jaalala nama sanii qabdu akkamitti akka itti ibsitu si jalaa galee wallaaltuu jira. Yeroo takka callisuufaa filattuu jira. Soo jaalalti kanaan jirti maaltu jira seete namoonni tokko amma dubartiin yeroo dubartiin gaafa jaalattee jaalala ishii san ibsattu tarii jaalalti gama dhiiraatiin jirtu qannasuu dandeessi. Irratuu dandeessi si galee maaliifi yeroo hedduu yoo laaltee jiraatu taate dhiirti dubartii jaalatan malee dubartii isaan jaalatuun filatan. Yoo tarii dubartii takka if keessatti imaajin godhee dubartiin inni hamiluu ture takkaa'u osoo inni dhaqee jaalalan gaafate deebitee hoonii fi isa dura baatee dhuftee jaalala gaafatte sadarkaan inni bootaan inni kaa'ee fi gaafa ishiidhaaf qabu san hir'ataa dhufu. Na jaalatti waan jedhuun haaraawwattiif qaalessuudha.
Sababni isaa maaliif jettee yaadda ammaa takka? Sababni isaadha seera jaalalaa keessatti yeroo hedduu an kanin itti amanu dhiirti ifi jaalattee gaafa jaalalsan ibsattu irra bareedaa taha malee dubartiin dura jaalattee gaafa ibsattu yooni fi wanni ishirraa isatti miidhage takka yoo jiraate itti dhiyaate malee osoo hin jaalanne yoo itti dhiyaate gaafa gartee walitti dhufanii walitti seenanilleedha. Ta'onnee isaa mootee inni jaalatee onnee isaa guutamte gaafa dhufu ishii tana dhiisee deemuu nafan qabu. Dubartiin immoo yoonii fi dhiirti takka jaalattee jaalalsan dhiyeessitee fi yoo jaalachuullee baatte inni sun waan jaalatuuf jecha namoota akka ishiin feetu sanitti buucamee argama. Akka ishiin feetu san tahaaf. So saniifuu hiree jaalala ishii qabsiisuudha bal'aa qaba jechuu inni. Immoo dhiirti takka hiree jaalalaa qabamuudha hin qabdu bal'aa. Kun al tokko tokko maali seera uumamaatiinis waan lafa kaa'ame natti fakkaata. Al tokko tokko seerri uumamaa kun seerri kun maaliif hin cabu jettee faa hin yaalla garuu waan uumamaan gaaraa nuu kenname natti fakkaata. Shamarran tokko gaaffii jaalalaa na gaafatti taanaanadha yoon silallee fedhiisii qabaadheera ta'ee jedhee isiin na jaallatti na gaafatti taanaan hangam fedhiisiidhaaf qabu hin irra taa deema. Sababni isaa isiin na jaallatte waan ta'eef boona takkaan jirre wayi natti dhufa. Sitti dhagaamaa jechuudha gartee waan hin boontaa waan isii barbaachisu tokko hin gootuu fi jaalala siidhaaf hin kennitu. Yeroo isiin si barbaaddutti kan argamtuuf yoo ta'e jedhee an fedhiisii qofan guutaa jira waan ta'eef fedhii kan koo kana baay'ee jala bu'ee hin hordofu jechuudha. Kanaaf boonni wayii jira akka seera uumamaattis faranjoonni dhimma kana irratti gaafiif deebii godhanii turanii hordofaan ture. Shamarran tokko amma biyya guddatan kana keessatti waan akka kanaan barbaachisu shamarranis jaallannaan jaallatte akkuma dhiiraatti gaafatti argachuu qabdi kan jedhutti amanu. Dhiirrinis no dhiirri ofii isaatiif yoo gaafate yoo jaallate jedhee jaalalti sun mi'aa kan jedhanii gaafiif deebii godhan jiru. Biyyootuma gurguddatan kana keessatti haayidooloojiidhuma nuti hordofnu akka Oromootti amma fakkeenyaa safuu kan jennu jira waan adda addaa kan jennu jira akka guddisa keenyaa yookaan akka aadaa keenyaatti akka amantiittis haa ta'u jarri gurguddatan sammuun jaraa qaroomee jedhullee dhimma kanarratti falmii guddaa gaggeessu. Gaafa shamarran tokko dhiira gaafatte dhiirri sun maal jedhaani si barbaachisee gaafataaniin waan hamilee sii cabsuudha kan inni deebisuufiif. Laal kanaaf yoo dhiirri sun jaallatee dhiira shamarran sana gaafate ta'e akka gaariitti isiidhaaf jaalala kennuu danda'a. Mana sanaaf illee bareedina kennuu danda'a. Kunuunsa adda addaa kennuufii danda'a. Garuu siin jaallatte taanaani siin waan feetu san hin argattu jechuudha. Akka hin feetutti yeroo takka takka amma fakkeenyaaf gaafa ooyiruu qotuudhaa deemtu horiin ati ooyiruu itti qottu kun dura dursoo yoonii fi nyaachiif yoonii fi garaa hin guuttanne akka ati barbaaddu sanitti oofachuu hin dandeessu bee. Gaafa waan inni barbaadu kan ta'ee fi innillee waan ati barbaaddu si hojjetuu danda'a. Dubartiin yeroo hunda dubartii taatee jiraachuu qabdi. Akka dhiiratti osoo hin taane wantoota dubartiin dalaguu danda'an ni jiran wantoota dubartiin dalaguu hin dandeenyes ni jiran. Dubartoonni tokko immoo waan dhiirti daleedu waan dhiirti gootu an akkamittiin godhuu hin dandeenye jettee ta'amantu ni jirti. Immoo wanni isaan beekuu qaban dubartiin yeroo hedduu akka sooftiiti. Dubartii wanni jedhu kunuu dhiira gizee jennu walitti hin dhufu. Seera jaalalaa keessatti amma fakkeenyaaf dhiirti qofti jaalala gaafattee maaliif dhalaan jaalala hin gaafannee hajaan ni jiran. Dhiirti jaalala gaafachuu fi dhalaan jaalala gaafachuun garagara dubartiin jechuudha. Bakkiteen itti seerri jaalalaa eeggamuu qabu dhiirti takka gaafa jaalatte haa jaalattu immoo deebisaa jaalalaa harkachuu ni feeti. Gaafa jaalala kana kanitu akkuma kanitu sanittis fudhachuu waan barbaadduuf jecha sababa saniiti kanarratti wal dhabu. Namoonni tokko tokko amma dhiirti sirriitti gaafa jaalattee jaalala san keessa seentee ifii isaa jaalatee jira. Dubartii sanis akka ishiin sun isa jaalattu godhuu kan danda'u isa. Gaafa akka jaalattu godhe booda boo maal irraa eeggata? Jaalala kenne kan nuufsan ishilleen akka kannituuf irraa eeggata jechuudha. Kuni waan gartee dhawaata jireenya keessatti dhufu. Malee gizuma takkatti dhiira si quba hin qabne lafaa kaatee gaafa jaalala dhiyeessituuf si jaalachuu dhabaa akka duraanti boona yoo sitti boonuu baatellee guyyaa keessaa ka'ee boona hin jirre takka fida. Ilaalchi akkaataan inni itti sitti haasa'u ni jijjiirama. So distaansiin jaalala akkasi. Yoo haga feete jaalattillee dubartiin maal jaa dubartiin haga feete yoo jaalatte jaalala amata 40 osoo dhukeessitee jiraachuu ni dandeessi jaa. Garuu waree dhukeessitee jiraachuu ni dandeessu jaa dhugaa. Jaalala if keessatti nama jaalatu tokko osoo ittiin ibsateen osoo hin himatin osoo jaalattuu hattaa kadhabdee jira.
immoo dhiirtii dhugumatti yoo jaalatte waan san harkachuu feeti waan san dhiyaatuu feeti waan akka nama kana harkadhu na godhu maali yoo maal godhin jaalala ishii kana milkaawa kaja'u san itti yaadu eegalu. Amma fakkeenya yoo fudhatte bultiin dhiiraan ijaaramtee fi bultiin shamarranii ijaaramte garaagarummaa guddaa qabdi. Bultiin dhiiraan ijaaramte bultiin sun ni mi'aawaa kabaja jira jaalala jira ilmaan illee gaafa horatte jette qabeenyas yoo horatte isiis haadha manaa keessan kunuunsuu irratti manni kun egaa manni tokko utubaa malee dhaabbatu utubaan guddaan bultiin dhiiraan yoo ijaaramte yoo ta'e jedhe baay'ee qananiitu mana kana keessa guutee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf maaltu waan kanaaf falli jiru amma shamarran tokko jaallachuu dandeessi seera uumamaati. Yoo jaallattee namni sun beekuu fi didee jedhee akka namni beekuuf malaan shamarran tokkoffaadha. Abshaaloomuu qabu asirratti abshaaloomuu qabdu akkuma abshaaloomuu jaalala irratti baay'een abshaaloomtan waan biraa irratti abshaaloomtu malee. Kanaaf falli jiru maali? Nam tokko jaallattee namni sun yoo siif baruu didee siif jaalallee ati jaallattu sun galuu fi didee tooftaaleewwan adda addaa itti fayyadamu jira. Ati hin beekta waan kana. Akkamitti beekuu dandeenye maaliif beekaan hin beeku? Haadha jaalalaati waan taateef jechuun al tokko doktorri kan nama malee kan ofiis baay'een beeku walumaa galatti wanti isin gochuudhaa qabdan akka shamarraniitti dhiira tokko jaallattan taanaan dhiirri sun akka isin gaafatu gochuu nama kanatti siqattee jaalala qabsiisuuni waan inni fedhu waan inni barbaadu kan yeroo inni itti barbaadu kanatti argamtaaf taanaan kunuunsa tokko wayii kennitaaf taanaan jaalala keessan dhoskitee jechuudha akka obbolummaatti itti siqatta. Akka obboleettiitti gaafatti siqattee jette dhiirri kun laalcha keessa si galchaa deema. Bakka siif qabu garan bal'isaa deema waan ta'eef otoo ati jaalala sana hin gaafatin inni nuu jabaate jaalala si gaafachuu danda'a waan ta'eef dhiira kanaaf gaarii taate argamta taanaan. Kun akkasitti eenyummaan kiyya ka duraan hin qabne inni kun akka na jaalatuuf godhuudhaaf kanneen uume yoo ta'u yoo inni eefa na jaalate booda eenyummaan ani gartee akka inni na jaalatuuf itti ta'uudhaaf argame kana jaalate malee beek. Eenyummaan guyyaa keessa jijjiiramu jira. Jaalala nam tokko argachuudhaaf amma fakkeenyaa Isaaqiin argachuuf shamarran tokko waan Isaaq barbaadu sana gochuu qabdi duraan. Sana booda gaafa gootee jette jijjiirraa amalaayyuu jijjiirraan amalaa guyyaa keessa jijjiirrattuu fi kan uumamni sii kenne jiraachuu danda'a. Sana booda gaafa walitti dhuftee jette wal hubatta waliin mari'atta waan ati qabdu tokko qabdaa waan hanga ta'e irraa hir'istu jira. Waan immoo guutummaan guutuutti dhiistu jira amala kee keessaa waan immoo yoon dhiisne waan sanarraa hanga ta'e wayii namni sun jireenya kee keessa gaafa makatee jedhu kophaa gaafa jiraattuuf nama wajjiniin gaafa jiraattu amala keessa kophaa sana osoo hin taane amala nama sanaasaa fudhattee maal akka inni jaallatuuf maal akka inni jibbu baalaansi gootee wajjiniin jiraachuu dandeessa waan ta'eef amala ati hin qabne yookaan yoo amalaati hin qabne jaalalaaf jettee amala sana yoo fiddee jettee gaafa nama sana argattee jette amala sanaan sadarkaan itti fufu baay'ee bal'aadha waan ta'eef waan hangana nama rakkisu jira jedhee yaadu waan tokko argachuuf mana tokko gaafa banattu furtuudhaan malee hin banattu furtuun mana sanaa sun immoo maal fakkaata furtuun mana adda addaa kophaadha hundi isaatu iyyuu furtuu sana mana sanatti hin banattu yoo hin taaneen ala furtuu biraa fiddee yoo mana biraatti keessa jettee hin banamu kanaafuu furtuudhuma sanaan banteetti seentaa jechuudha. Soosaniifuu dhiira takka yoonii fi dubartiin takka jaalatte akka namni inni fedhuu san taatee argamtaadha. Akkasii. Akkasii. Siif hin liqinfamne. Akkamitti? Laal wanni kun gama lamaan jira. Namoota baay'een arkee jira jechuun akka namni nama san argachuuf dhiira san ifa harka naquudhaaf jettee waan inni akkaataa inni barbaadu sanitti taatee eefa ifa harka naqxee booda beeki amalleeti guyyaa keessa jijjiirratte kuni waan si wajjin waliin bariniif jecha irraanfattee dagatuu dandeessa. Maaliif nama yeroo nama sanitti dhiyaatu jettee amallee ati uummatte kuni jechoota irratti ifeeda haasoo irratti ifeegaa dubbatta inni maal barbaada jecha akkam akka afaaniin irraa boo barbaada kana hunda beeki if keessatti daleedee eefa baaftee booda afaanii si ba'a. Immoo yoonii fi noormaalii atuma noormaalii eenyummaa kee guutuu hojii yoo ta'e waan haasooytu san hin eeggattu. Ilmi namaa tokko wanni kun yoonii nama kanatti dubbadhe safuudha takka ammoo nama kana miidha jedhee kabajaa qabu kasafuu beeku waan nama hin aarsine hin dubbatu. Immoo atuma noormaalii eenyummaa kee dhugaa kan gizee mana keessa teessu kophaa tanti teessu taatu gartee miti. Isa saniin akka namni si jaalachuu yoo barbaadde guyyaa keessa amala kan kee uummachuun gonkumaa barbaachisaa miti.
tarii immoo amala kan kee osoo hin jijjiirre inni nama akkam fedha amma irra guddaan dhiirtii dubartii akkam feetii gaafa jennu namoonni irra guddaan dubartii naamusa qabdu dubartii ulaagaa waa'ee kabajaa safuu beeytu maal jedhuu danda'an beeki. Kuni osoo inni hin fedhiniin ala dubartii takkarraa waan eeggamu safuu eeggatuun kabajaa ofii tiksuun of kabachiisu kun dubartuma waan taateerraahu waan seeraan ishiin qabaatuu qabdudha. Immoo gaafa gara jaalalaa dhufnu namni dhugaadhaan si jaalatu eenyummaa kee guutuu wajjis jaalata. Namni dhugaadhaan si hin jaalanne immoo wanti xiqqishoo sababa xiqqishoo akkasirraa eegasiin adda bahuuf beeki. Kana naaf idde barra an amma fakkeenyaa sin barbaada taanaan sin jaalladha taanaani eenyummaa ati qabdu wajjiniin an si jaalladha. Garuu ati na jaallattee na gaafachuu kallattiidhaan yoo sitti ulfaatee jedhee waan an fedhu tokko wayii taate argachuu akkuma sitti himee jedhee dhiirri tokko shamarran tokko dhiira tokko jaallatti taanaan amala isaatii wajjin waan inni qabu ajaa'ibaa haa ta'u gaarii haa ta'u waan inni qabu sana wajjin jaallatti. Dhiirri tokkos immoo gaafa shamarran tokko jaallatu jaalalli kun ofiin bulaadha jenneerra kanaan dura waan tokko seera sin eegu eddeet ittiin eegnetti argama waan ta'eef gaafa bakka sanatti argamu nama kana amma fakkeenyaa Isaaqi ulaagaa mataa isaa danda'e qaba. Shamarran tokko wayii jaallachuudhaaf ulaagaa mataa koo danda'e qaba. Utuun ulaagaa kana eeggadhu kan ulaagaa kana waan tokko guunne irraa jaalallina qabuu danda'a. Kanaaf ofiin bulaadha jenne. Gaafan jaalladhu kana namni kun badaas ta'e gaariis ta'e amala isaatii wajjiniin hin jaalladha jechuudha. Hanga danda'amaa ta'etti ergan of hirkaan gaadhee ka'ee walitti dhufnee waliin mari'annee amalli kan koo kanaan samala kan kana kirraa waan jaalladhu waan jibbitu kana jedhinatti himi. Ani samala kee keessaa kanan jaalladha kanammoo nan jibba hanga ta'e wayinaaf sirreessi jettee tooftaa keessa adeemsa keessa waan jijjiiraa dhuftudha waan ta'eef. Maaliif jireenyi kophaatti jiraattuu fi jireenyatti nama wajjin jiraattu garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu hanga danda'amaa ta'etti nama wajjin jiraattu kan itti galuu dandeessa. Laal sirriidha. Amala hin qabne tokko fiduudhaaf rakkachuu dandeessa. Jireenya kophaa jiraattu keessatti siif si qofatu of beeka. Akka barbaadde yoo taate jette amala kee kan jaallate kan jibbe amala kee kanan jibba amala kee kanan jaalladha siin jedhe si dararuu wayii jiraachuu dhiisuu danda'a. Jireenya kee keessatti gufuu ta'uu dhiisuu danda'a. Garaagarummaa wanni kanaa barbaadda amma laal akkuma reefu jennee ofii dubartii fi dhiira takka fidne wal maddii keen. Amma dubartiin takka isa kana argachuudha waan inni fedhu san taatee argamtee jirti beeki. Maaliif waan amala ishiin haaroo fiddee uumte kana jaalate malee ishuma dhugaa san hin jaallanne. Gaafa kana wal tahanii bultii seenan amala ishii kuni dhaabbataa miti. Amala kan kee uumamaan hin qabne guyyaa keessa akka feete tolchitee yoo fidde dhaabbataa gootee jiraachuu hin dandeessu. Gonkumaa gochuun mun dandeessa ree. Hin dandeessu. Hunda isaa parsantii hunda yoo dadhabde hin danda'amu bara. Maaliif beeta ati mataa kan kee irratti laalimee fakkeenyaaf dubartii ati sammuu hantee keessa hin jirre dhuftee dhugumaan suma kana kan kee waan hundaa hojii yoo si jaalatte gaafii jaalalaa takka si dhiheessite hin qeebaltu beek. Yoonif immoo nama ati tarii duraaniif keessaa qabdu ta'e malee. Dhuftee hin qeebaltu. Immoo si argachuudhaaf ishiin waan ati feetu waa'ee keetii qorattee taatee argamti ta'a. Gaafa kana immoo ati waan ishirraa si hawwe maali waan ishiin guyyaa keessaa hin qabne uummatte kana. Gaafa kana laallattee bultii keessa seentu wanni kun dhaabbataan ta'uun siin yoo dhaabbataa gootee yoo tarii jireenya keessatti wal dhabuu jira walii gufatuu jira. Tarii amala san dhiiftee amala ishii uumamaa kana deeffachuu dandeessi osoo ifitti hin beekamne. Amalli uumamaa kuni si ifirraa quba hin qabne faadha si harkaa ba'a beeki. Kanaaf siin jiru jira. Sirriidha. Bultii tokko keessa gaafa seentee jettu akka itti wal barteef akka nama sanaa wajjin walitti dhuftetu iyyuu murteessaadha inni guddaan. Nama kana wajjin gaafa walitti dhuftee jettu akkamittan nama kanatti siqadhe kan jettu sammuu kee keessatti yookaan waan tokko galmeeffatteetti seenteetta. Jireenya tokko keessa gaafa seenteettu jireenya kanatti akkamittan seene. Amala isa kanaanan seene jettee galmeeffattee keessa. Gaafa jiraattu keessattis amalli kan kun ittiin seeneetiif namman keessa jiraadhu kun yoo garaagarummaa qabaateera ta'e jedha bultii koo kan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jettee guyyaa keessa sirreeffata. Waan tokko dadhabinni keetiif ga'umsi kan kee jira. Dadhabinni kan kee suni nama tokkotti mul'achuu dhiisuu danda'a. Nama kaanitti immoo guddatee mul'achuu danda'a. Laal waan guddatee mul'atu kana namni si jaallatu yoo hangam guddatee jedhee wajjin si simachuu danda'a.
haala nama sanaati wajjiniin wal qabata waan ta'eef. Kanaaf parsantii hamma ta'e wayii jijjiirraan amalaa guyyaa keessa fiddu wayii jiraachuu danda'a. Maaliif bultii keessa gaafa seentu waan irraa seente nam tokko wajjin gaafa wal bartu konkolaataa keessatti wal barte taanaan amala akkamitti agarsiistee itti wal barte nama kanaan maal isaa jaallatte akka tasaatti walitti dhuftee wal jaallachuu dandeessa. Mana barnootaa keessatti wal jaallachuu dandeessa. Dandeettii kan kee argeessi jaallachuu danda'a. Bareedina kan kee argeessi jaallachuu danda'a. Atis immoo qaama nama sana argitee jaallachuu dandeessa ta'a. Bareedina isaas kallattiiwwan adda addaatiin jaalalirraas qabuu danda'a ta'a. Gaafa sana nama kana kallattii kamuu gaafa argattee jettu waan nama sana fakkaatu wayitiin yoo siqattee jette battalumatti nama sana argachuu dandeessa waan ta'eef sana booda erga argattee kaate immoo amalli kan kee inni waaqni sii kennee fi namni nati immoo nama kana wajjin wal barte garaagara yoo ta'e jedhee ulaa ittiin seente sana akkamittan seente akkamittan waan kanatti seene jettee ofumaa keetii tafakkur kan jedhamu yaaddee of sirreessuu waan dandeessudha. Baay'ee hangas waan jabaatu natti hin fakkaatu. Ana akka keeyyatti garuu waan fudhadhu maaliif beektaa bultii gizee jennoonni kun meeshaa taphatu hin deemnu gaafa waan takka namaaf ibsitu waan ifii godhuu dandeessu yoo ta'e ni tahaa jetta. Anaka amma ati tarii danda'uu dandeessa ta'a. Ani immoo waan akkasitti waan hin amanneef hin danda'u jeetii murteessa. Gonkumoo maaliif beektaa bultii gizee jennu laal bultii tana keessatti waan hunda waan dila waan bultii tana keessatti uumamuu jira. Walitti bu'iinsaa jira, wal dhabbii jira, afaanitti wal bu'uu jira jechootaan gartee namni sirrumatti waan feete jettuunis akka feete taatus feetu hammaattu feetu waan feete bar waan feete yoo godhe dubartiin takka. Dhiirti takka dhugaan si jaalatte taanaani waan amala keessanii wajjin si obsitee tasii wajjin deemuu dandeessu dhiira malee dhalaamti. Dubartiin amala kan kee fedhee yoo tarii yoo si jaalatte dhugaadha. Si jaalatte eenyummaa keetii wajjin akkasitti si qeebaltee deemuu dandeessi. Dhiirti yoo si hin jaalanne immoo amala kan kee fokkotaa si wajjin si obsitee si jaalattee si wajjin deemuu hin dandeessu yoo si hin jaalanne. Yoo si jaalatte qofa akkasii si obsiti malee. Nam tokko argachuudhaaf amala kee jijjiirrachuu dandeessu jechuudha tan. Hin danda'u. Abbam fedhe maaliif beektaa? Laal jaalalti tuni gizee jaalala jennu ilmi namaa namni hundi namaa jaalalaan wal miidhe jaalalaan wal sobaa jiru jaalalaan walitti kijibaa jiru osoo gartee dhugaan nama kana jaalatu jirtu nama kanattis kijibdu hundi isaanii maalirra moggaasanii jiran jaalala jaanii moggaasanii jiran. Immoo jaalala hunda kanaaf jaalalti moggaafamtullee jaalala gizee jennu jaalalti tuni of dandeessee dalagaa mataa ofii qabdi. Raabsituu dalagaa mataa ofii qabdi. Gaafa ati nama tokko jaalattu nama akka hin arganne osoo beektuu ka jaalattu jira beek jireenya kee keessatti. Immoo nin argadhaa jee namni abdii ifirratti kutee onnee isaa dhugaadhaan jaalatee argachuudhaaf illee yaalii godhu yoo jiraate dhiira. Namni sun akkanis gaafatu godhe jaalala kee keessa bu'e taana sana booda amalli kan keetu akka kanaan duraa yoo ta'uu dhiisee jedhe si jaallateera waan ta'eef hangas dhiibbaa sirratti uumuu hin danda'u. Inni guddaan nama sana jaalala qabsiisuudha. Jaalala gaafa qabsiistee kaatee inni keessa kee jiru akkuma keessa keetii taa ta'u. Dhiira tokko jaalala qabsiisnaan sana booda hanga ta'e wayi baalaansi godhaa deemta waan ta'eef dhiirri tokko si jaallate taanaan waan ati qabdu wajjin si jaallatti waan ta'eef akkanarratti osoo walii gallee natti tola. Ani dhiiran ifii tiyya osoo inni naa'uudha quban qaban imaajiin sammuu isaa keessaa anumata naa'u kan beene argee jaaladhee haarootti akka inni jaalalaan qabamuuf amalan hin qabne uummadhee kan inni jaalachiise san caalarra akka ifii isaatii na jaalatu. Eenyummaa kee guutuutti na fudhatu. Innis waan tokko an amma sitti himeen jira bar nama akka kana argatta taanaan ati barbaadde argatteetta namni sunis barbaade si argate. Garuu nam tokko lafaa kaatee ati akkasitti hin eeggadha. Maaliif beektaa? Fuula dura dubartiin si himee bar dubartiin amma yooniin ifii akkasitti jaaladhee akka inni barbaadu san ta'ee fi argamee argadhe. Jaalala keessa filannoon jira taanaan kun nama barbaanne sana filannee argachuu hin dandeenya bar jaalala keessa filannoon hin jiru asu jaalala keessa bakka ati hin feenetti dhaqxee onneen kan kee argamti. Bakka ati hin eegnetti nama sii olii, nama sii gadii, nama si madaalle wayirraa dhaqee si qabuu danda'a waan ta'eef yeroo kana keessatti asumatti maaliif qophii keenya illee reessiru. Ati dubartiin si jaalattu yoo dhugaa dubbanne hedduudha. Dubartiin eega jechuun dhiira takka si miti dhiira takka dubartiin hedduun jaalachuu dandeessi. Jaalala gaafa sii dhiheessitu maaltu sitti dhaga'ama? Irraani fudhatta hin fudhattu. Maaliif beektaa? Ati dubartii akka ati feetuutti jira.
dubartii akkaati barbaaddu jira. Kanaafuu jedhee kallattiidhaan nuftee jaalala gaafachuurra namni kuni kallattiidhaan nuftee jaalala gaafachuurra akkan jaaladhu yoo na goote jette hanga ta'e wayinan hubadhaani sana booda akka gaafa jaalala na qabsiistee jette aniyyuu utuu sinan gaafatin gaafachuu hin danda'an. Okay waan kana bal'ina irratti qophii irratti dubbanna maaliif ani akka mataa kiyyaatti bultii namni qabatus jireenya jaalalaa keessatti namni jabeeffatee deemuu danda'u yooni fi dhiirti dhugaan jaalattee dubartii san itti dhiyaatte akkaataa ishiin feetu sanitti argamtetti nama santu irra jaalala sanillee hundeen gaccimaa deemti jeeti yaada anaa fi isaa walii galullee baanumee isin maal yaaddan dhiirti yoon ifii tanteetii jaalatti barbaadda moo dubartii si jaalachuu barbaadda dubartii yoo ati jaalatti barbaadda moo yoo inni si jaalate barbaadda koomantii nu barreessaa filis daawwattoota keenya sagantaan keenya dafee akka isin bira dhaqqabuudhaaf subscribe like share gochuu hin dagatina akkasumas namoonni xalayaa jaalalaa qabdu waan irraanfattee jira please subscribe share comment like kan biraammoo xalayaa jaalalaa argachuu yoo barbaaddanii lakkoofsa keenya kanaan nu argachuu dandeessu. Sagantaan keenya turtii gaariidha. Aga sagantaa biraatiin torbeetti aanutti isiniif dhufnu nagayaan nu turaa isiniin jenna.